Iya tole. Sagantaan xiyyaasa. Filatoomaa. ايوه ايوه itu هو. أي مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا كينيا أكم نجا كيسن جرتو ورجلاس ورقباس ما شاء الله بقى جراتن حياكم الله. بقى ربين زاكنا نجه بقى نجامبلتم بقى نجامبله بقى جراتن بقى جرانه. هفتي عمري تينيا كيسا ولمان ربي بركانه هاكا وجتة. Akkuma beekamu guyyaan har'aadha guyyaa Jumaatii guyyaa kabajamaa guyyaa jaalatamaa guyyaa jechuudha gabrichanii fi gabrittiin harka isaanii gama rabbitti yoo ol deeffatan qullaa gadi hin deebin rabbiin hin deebifne guyyaa harkataan jechuudha gad deebitu harki kan kee jechuudha bi'idhnillaahi ta'ala yoo niyyaa gaariidhaan jechuudha gama rabbiidhaatti ol iyyanne ka jechuudha miidhamtee jirtu miidhaa kan kee gama rabbiidhaatti yoo ol deeffatte rabbiin jechuudha miidhaa san keessaa si baasa. كركبستة جرتم ركوبا كان كتير رقم ربي إيجنو يو ليفته بإذن الله تعالى في ربي فيتيتو مع سيباته كرجور ركون بيا أورما كيست كلتي هدور عن سمودة جرو ركو كان رقم ربي لا إيجنو يو ليفته ربي جتشور ركو سنكيس سيباسا كناف كجل جرتو كجوبا جرتوس كامر رفتي أول سنة جرتو كأيجا جناماتي رفتي أول سنة جرتو نياكن كل ليفت يا ربي ركون جرو كيسا نباسي ركوما نجرو كيسا يا ربي كيسا نباسي تاوس كاوس غمچودا يا ربي جروتي يا كاكايت سلالم ولتنا رابط يا ربي ناغو يجته اتني يچوتو سر برباچي سادا جچون اسمانو دامسكيا دعاي سغرا بوداتني غونا دامسي غبابان اني قبو يرو هند جچودا ديرا هتانو دوبر هرتا هتانو rakkoo himachaatuma oolla dhiiroo rakkoon tun eessaa akkana nu baay'atte rakkoon tun eessaa akkanatti galgalaa fi ganama sammuu nu haguugdee jirti mee isii tana mee obbooda deebine nimoorii teenya mee ka sammuu naannesine haa ilaallume eessarraa yeroo hunda jechuudha quuqamni kun nutti baay'ataa jira yaaddoon kun nu baay'ataa jira mee haa ilaallu mee isii kana achi garagallee walumaa yoo ka ilaallu tahe an akkanaa mul'atutti irra guddeessatti jechuudha bilaalota irraa hataanu sumayyoota irraa hataanu biyya ormaa keessa jirra haadhaa fi abbaa keenya hangam tokko quba qabna du'aa isaanii hangam tokko fudhachaa jirra bar rabbiin qur'aana keessatti eega haqa isaa dubbatee ka'ee haqa haadhaaf abbaa ofitti aanse isaantu yoo kasitti mufatan ta'e yoo ka qalbii sitti caban ta'e yoo galgalaa fi ganama ati jechuudha salaamtaa isaaniif dhabuudhaan kasitti jedhan yoo ta'e wallaahi teessus kaatus deemtus nyaatus dhuddus yaanni sumatti guddata yaanni sumatti baay'ata waan qalbi cabni isaaniidha galgalaaf ganama sitti jiru jecha hangam tokko du'aa isaan irraa fuudhaa jirta bar jannanni miilla haadhaatii fi abbaa jalaan sanbar waa kijibaa miti bar ummata salafaa keessaa gaaf tokko jedhani sheektichi osoo barsiisaa jiru barattoota isaa kanaan mee deemaatii biyyee jannataa naa fidaa je'eeti barattoota isaa kana nama hedduu labsa kana itti labsa jedhani barattoonni akka jiranuttuu yaane tuun masjida keessaa jechuudha biyyoo ammaaree geesse biyyeen jannataa biyya jannata masjida keessaati jedhe tuun bakka miirhabaati tuun jechuudha bakkuma gaarii bakka qulqulliidha namayyuu wama isaa mul'ate akkasit daddalage garuu tokko keessaa jechuudha gurbaan rajuleen tokkichi qofti jechuudha miilla haadhaa fi abbaa isaa jalaa dhaqee biyya ammaaree fide inni kun boodarratti jechuudha ergama rabbi sheekticha sanitti geesse sheektichi maal jeeni ati eessaa fidde ani akkana biyyee tana miilla haadhaa fi abbaa tiyya jalaayin ammaaree fide hono biyya jannataa jechuun kanaa jedhe jechuudha booda keessatti kamiiraaba keessaa itti geessee fi ka masjida keessaa itti geessee fi hundaa'u jechuudha lafa dhiise biyyeen jannataa tun ka gurbaan haadhaa fi abbaa isaa jalaa miilla isaanii jalaa akkasitti ammaaree fide tana akkana jechuun jannanni isaan kana khaddamuudhaan arkama sababa isaan kana khidimaa godhuudhaatiin arkama jechuudha kenna ergaan tun jechuudha kanaafi obboleessa kiyya obboleettii tiyya mee hangam tokko haadhaa fi abbaa kan keetirraa du'aa fuudhaa jirta ka quraanni si dhibaa jiru ka jechuudha bultiin sitti jallatte
ka qabeenyaatti dalagaa jirtu barakaa si dura dhabe ka madaamiin galgalaa fi ganama jechuudha madaasitti taate ka qabeenya kan kee jechuudha gara biyyaa ergattee zaalimni jechuudha si nyaatee jiru ka jechuudha yeroo hunda bifa kanaan qalbiin kan kee si cabaa jiru dhiiroo gara haadhaaf abbaa kan keetiirraa qalbiin jechuudha sitti cabinnaa laata asii rakkoon argame mee obboodi deebitee way ilaalte mee of bira deebii ilaalime if bira deebii ilaali bar du'aa insaanii ilmootiyya wanni atti dalagdee barakaa siif haa godhatu yoo siin jedhan wallahi barakaa sumaaf godhata rabbiin sababaa du'aa isaaniitiin barakaa keessa sii ka'a ilmootiyya eega wahin baradha jette waa dalagachaa quraani rabbii sirraa haykamu harmasii ol qabdee ummaan kan kee abbaan kan kee harkasaa ol qabee jechuudha du'aa bareedaa yoo siif gadhiise wallahi sumaaf taati akkam du'aa haadhaaf abbaadha numa namaa taati mee hangam tokko du'aa haadhaa fi abbaa kan keetii fuudhaa jirtame bar gariin namaadha baatii lama keessaa baatii sadii keessaa bar salaamtuma yeroo tokko ka jechuudha hin gooneefi jira bar sumayyoota keessaa uka bultii ijaarte baatii keessaa jechuudha salaamtaa bareedduu ka haadhaaf abbaa kan keetii hin kennine nama hedduutu jira ka baatii jihatti salaamtaa kennu yaa boo yeroo kana namatti dawwalama khayri bo mee obboleessa kiyya obboleettitiyya wallahi wabillahi watallahi nama du'aa haadhaa fi abbaatiin milkaawe nama hedduudha jechuudha dhageenyisi nama hedduudha jechuudha ka ijaan agarsi jechuudha jira mee ka jechuudha ummaa kan kee abbaa kan kee jechuudha dubbisaa jirtu baatii irraa taraa lama taraa sadi garuu galgaluu irraa bara abaluu fi abaltucha kan beeynaami galgala rabbii irraa jechuudha ka jechuudha taraa lama jechuudha silkii dawwallitti hin deebisinni takkanna taraa tokko yoo dawwalle daqiiqaa 40 daqiiqaa 50 za'aa tokko kan wajji haasofnu jira bultiinsi wajji jaara maarrootiyya deemtotiyya magaalleetiyya jennaan za'aa tokko guutuu daqiiqaa 40 guutuu garuu ummaa kan kee aki yoo kaatee ka dawwaltu taate akka carraa madaamiin na dhufte daqiiqaan 10 waan jabduudha daqiiqaan 5 waan jabduudha rabbiin akkanuma sirraa jaallata akka kana sirraa jaallata nama nikaasaa hin qabne nama jechuudha sirriitti bultiina wajji jaaraa isaa hin beekne za'aa tokko guutuu wajji haasofta viidiyoo baate ummaa kan kee garuu viidiyoo baate jechuudha mee gaafa meeqa dubbiste mee abbaa kan kee viidiyoo baate viidiyoodhaan isin laaluun barbaadettee gaafa meeqa dubbiste akka kanatti jennaan rabbii argama bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti بسم الله أفرفا بقولنا سنفا آية الصدمي في جهرت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب إلى آخر الآية واعبدوا الله ربي جبر نجبر يا ربي سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا نتن كندسنا ربي توان كندسنا وبالوالدين إحسانا هذا في أباك سنتي الأولى هذا في أباك سنتي الأولى نجبر نتن كندسنا جدتي هذا في أباك سنتي الأولى كان جد أكونه وفي أنسى يك هذا كان كيتي أباك كان كيتي ربنا في أنسى دبته مي هنجم تكو هذا كان كي أمام برافقات اللي خدمان برافقات اللي سجلي دان جتشجاري دان وانا الكاكب هنجم تكو جتشو رئيسان كان خدمة جرتا نجوم جتشو أبلو نظل مكابينك يا سامي قرآن الناقلو دي بلتنا جرجل جتشاجر تمله بكي أتك قرات كده وانا نمته غفورا نهم تجرتو بكتنا هو بد الموتية بلتين كان كيسي فديدي تؤمن كان كأرمسي القبطية سنجته ummaan kan kee harmasii ol qabattee ilmi mootii bultiin kan kee si haadiritu qabeenya kan kee saalimni nyaatin hattuun sirraa hin nyaatin bakka dhatti mi'aawi toli ummaan kan kee yoo siin jette wallahi numa toltaa kam numa si diriitti wanni cufti numa si diriitti bakkitti jechuudha bultiin si jallatte bakkitti qabeenya jechuudha si dura saamamaa jirtu bakkitti madaamiin madaasitti taate bakki rakkoon ati ittiin jechuudha saaxilamte bakka tana obboleettiti obboleessa kiyya ol kaatus gatteessus ni nyaadha jettus ni dhuga jettus wayin carraaqadha jettus bakkitti yaanistiin sitti guddate bakka tanaani
wayita kana ka ummaan kan kee abbaan kan kee galgala ganama du'aayiidhaan jechuudha si dagachuutti hin jirre numa jirani ka jechuudha garuu mokkorisitti guddates numa jira fakkanaa kun rabbiin si jaallachuurraahi rabbiin si jibbuurraahi miti nama isaadha jechuudha nama isatti amane ati daandii shari'aa islaamaa irratti of eegnaan akii rakkoo yoo si guddate si jaallachuurraahi malee si jibbuurraahi miti mindaa kana rabbiin guyyaa qiyaamaa waan guddaadhaan si deebisa sifattanee boodarra jechuudha siif tolcha akii osuma isaan kaddamtuu jechuudha ka mokkorii tokko sitti jiru jechuudha haa jennu malee irra guddaan teenya bakkitti jechuudha dhibdeedhaan saaxilamnee jiru rakkoo adda addaatiin saaxilamnee jirru haadhaaf abbaa kan keenyarraa du'aa hin qabnu uffata jechuudha gaarii ofirraa hin qabanu bifa gaarii ofirraa hin qabanu huccuu gadaantii uffataa jiran kophee gadaantii uffataa jiran bifti isaanii jechuudha bifa namaa hin qabani baadiyyaa keessa solloqanii daalachaawanii deemaa jiran garuu ati alhamdulillah bifa wayyoyitee huccuu gaarii uffattee jirta akkanatti milkiin jirti reedhiiro nu milkooyna bar haati kan kee kun rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa luqumaan bismillah soddomaffaa boqonnaa 21 ayata 14 irratti hamalatuhu ummuhu wahanan ilaa wahnin haati teessan bar laafina irraa ilaa hanga laafinatti laafina irratti si baadhattee deebistee laafina irratti ammas qomas qabattee si guddifte akkana yaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala da'ifan alaa da'ifin laafina irratti baatii 9 guutuu garaa si baadhatteeti achi buutu jechuudha waggaa 2 guutuu hangati jechuudha aannan irraa guututti harma irraa guututti si guddistee bar mashaqqaatti jechuudha hangam tokko jechuudha isii tana khaddamaa jirra salaamtaa gaarii godhaafii jirra isaan tana jechuudha akka isaan huccuu waan wayyaa hanguma tokko illee taatu uffatan hangam tokko jechuudha hubachaa jirra hangam tokko quba qabna bar haadhaaf abbaa quba qabaachuun bar of quba qabaachuu kan keetirraayi jiruu kan kee of tolchuudha bultii kan kee of tolchuudha fayyaa keeti haati kan abbaan kan kee bultii teeti jiruu kan keeti sababa isaaniitiin jechuudha haalli ciftu si mijjaa hadara haatinii fi abbaan waan laafoo sitti hin fakkaatin nama sirriitti kaddamuun sirraa barbaachisu du'a irraa fuudhuun sirraa barbaachisu hanga silaa jechuun nama nikaa irraa hin qabne za'aata ka guutuu dubbistu ummaa kan kee mee daqiiquma 30 taatu daqiiquma 20 taatu ummaa kan kee dubbisi hadiisa imaamu muslim gabaasan keessatti أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قربان تكو إرجما ربي ترفي فقال يا إرجما ربي أبايعك على الهجرة والجهاد يا إرجما ربي ده أدينا سيقولوا بربادة جهاد لك جهاد ولا جهادك أبصوك جرا أكو مكانا هجرة رتلة أدين سيقولوا بربادة بكتك تلة أكن سنكالفني أكن جتشورة بكتك تلة سراهي نفني أدين سيقولوا بربادة يا إرجما ربي ده جري إرجما ربي ده haatanii fi abbaan kan keessiif ni jiranii jedhee gaafate ni jiranii haatanii fi abbaan kan kee yaa ergamaa rabbiidha akkas taanaan farji'i ilaa waalidayka fa ahsin suhbatahuma deebi'iitii kidimaa isaan lamaanitti jabaadhu jeen bakka jihaadaa deemuu barbaadu sanii fi hijiraadhaaf addii galuu barbaadu san deemii haadhaa fi abbaa kan keessan kaddabi jeen ergamaa rabbiidha kidimaan haadhaaf abbaadha jihaada caala yoo jedhame jechuudha kijiba hin ta'u dubbeetanatu kenna obboleessa kiyya obboleettii tiyya islaamaadha haadhaaf abbaan osoo jechuudha qalbiin cabaa jiranu haatiniif abbaan osoo garaa beelaa jiranu haatiniif abbaan osoo huccuu gadaantii uffatan jiranu haatiniif abbaan osoo jechuudha qaamti isaanii qaama namaan fakkaanne ati jechuudha nin milkaawa bultiidhaan nin milkaawa qabeenyaan nin milkaawa jiruu hundaan nin milkaawaan eessaa walitti deemti deebisi damiirame eessaa walitti deemti qabeenya kan keetis bar atis barka haadhaaf abbaa kan keetiiti bar osoo jechuudha aqiidaan isaanii aqiidaa fokkataa ta'e illee osoo jechuudha aqiidaan isaanii islaaminaa qabaataniituma fokkataa ta'uu baata osoo kiristaana ta'an illee gama isaaniitti tola ooluun dirqama irra jiru tolatti ooluun aqiiduma isaanii hin qabanne malee amantuma isaanii hin qabanne malee tola gama isaaniitti ooluun dirqama ta'a حديث صحيح كيست أسماء انت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضى ربي سيرها جالته نيجي تقافتك إرجما ربي برد فتيتي أمانتية
isin tun jechuudha mushrika gaafa mushrikummaa abbaa kiyya Abubakar Siddiq itti hirumtee wajjin akkasitti bultii osoo qabanuu an isaan kana lamaan jedduudha arkame zabana boodaa kana keessatti dhuftee yaa intalati yaa waan akkanetti akkan gama isiidhaatti tola oolu akkan isii kana kaddamu narra barbaadde yaa ergamaa rabbiidha akkami jetteeti asmaan tala Abii Bakriidha dhuftee jechuudha gaafatte ergamaa rabbiidha isii ajaje sil ummisheen deemite ummaa kan kee maxxanfadhu jeen waan isin sirra barbaadde ho'atti ooli jeen garuu yoo amantaa gara amantaa isitti kan nama deebistu taate naati kiniif abbaan kan kee gara amantaa isaanitti kan si oofa yoo ta'e bakka kana qofatti qaanii hin goone malee kiristinaa keessa jiraatanis tolatti ooluun jechuudha akka shari'aa islaamaatti dhorgaan hin jiru jechuudha. Anii fi ati ka abbaan kan kee jechuudha islaaminaa keessa jiran islaaminaa irra dhalatanii guddatanii aqiidaan isaanii sirriidha. Hidimaa godhuun haalaan nurraa barbaachisaadha. Gaafii hin qabu jechuudha. Kanaaf billaahi alaykum rabbii keenya haa sodaannu haadhaaf abbaa keessan quba qabaadha warri haataniif abbaan keessan keessaa hubaa jiran quba qabaadha. Warri haatanii fi abbaan jechuudha addunyaarra isaaniif hin jirre meeqaaf meeqatu boohaa jira. Wallahi magaalaan natti irraa bitattu hin jiru bar. Fuula rabbii deebi'an taanaan magaalaan natti irraa bitattu hin jiru wallahi haadhaaf abbaa kan kee. Du'aa isaaniidha bakka itti harkattu hin jiru. Du'aa nama biraatii fi ka haadhaaf abbaadha jechuudha adda adda. Magaalaan natti irraa bitattu hin jiru. Meeqa biyya ormaa kana keessatti haadhaa fi abbaa dhabee galgalaa fi ganama boohaa jira. Meeqaa fi meeqatu jechuudha wayita obboleettiin siidhaa jechuudha biraa haadha sii dubbistu wayi sidaan qabaadhe jechuudha anis dubbiseettee meeqaaf meeqa bu'aa jirti wayita jechuudha abbaa kan kee dubbistu ka qabdu jechuudha ka abbaan qabne meeqaaf meeqa bu'aa jirti ilmoota yoo mana ijaa argaa osuma jettee osuma jechuudha qalbii yaaddu osoo ijaan si dheebattu qalbiin si dheebattu yaa bilaalota keenya yaa sumayyoota keenya meeqaaf meeqatu jechuudha addunyaarraa galan jechuudha ammallee umurii isin dheeressee warra isiniif jiran إسان اللي أمري ديريسي ربي والبرت سن هذا بيسو خدوا الموجودة رب هاكنا سيسو هذا بلتين جلته برنوتة ناقل ودي أبين يوال الرناتا ودي مدام النجار قلته جرو هندا أفانيت ولا لجته إيجتو ترى هندا أفوك هاتني في أبان كان كي الدنيا رسيف جرانو دعاء إسان الربر بادي سرتي جورا واترجي خدمي سلام تجري بوباسي والله يا ربي ركوتنا كيسا سنبافني بإذن الله تعالى في الأيسات ما إنسان قلبي جمّتي قلبي كان كي يوهن جمّني قبلتين سجرة قلتي والله ما إنسان كان يجورا خدمي دعاء إنسان يجورا الرفرق وتفلالي يا ربي ركو بلتين سندريسين الألتا أكس إن شاء الله ربين أمري جبابته هنده ربنا فادريسو رب سني هادريسو كجتشور نوراتو أن جنة ربنا هاكنا نسيسو يا رب جنة نكنف يا رب اجعل رحمتك يا رب والعلي كيسري جرن أمري رب سني فريرسو إسن الله أمري رب سني ريسو نما نجهن جمّتشون أن قلي والأرك رب سني هتاهيسو أكس إن شاء الله دبين إيرسنو نجباب سنا حاجة جبانو مدي هيدنو جتش توكي تشوف فكرني جبابسو هسا ورجة جورا أس كيسا جرتنستا يروح هندا جورا خيرو توكو دفتنستا برنوتا حجابيسنو وان توكو جرا بكتنا وان توكو بربادوف نينغا بابسا وانتم بكتنا توكو بربادوف بكتا توكو سغنتا راجيمي كلن سهر نجرا ختمي قران تيرمي جرا ديبي ساعتك ويا جمعه فا ولا ريم وان تكتك جرا قران تيم بنين سافي تنجا جورا غولب يمي جورا وان تكتك بيكا مجرا والله بكتا كتك وغاركم وان قلبي نما جبسو سميوتو تنيا والله قرآن يجورا إسن نمي توكو يجورا كرا جرتان غرو أكسن الرا إنما هو أكتر كرا منجرو أكو منو تتكرا روخاناتو إرا أولي جيتشورا كرا جرتاني توكو يجورا غرو قرآن يكاسي ميت بكا هدو قرآن يتشبا جرا كأحكاما واي صفاتات في واي مدودا ديسي واي مخارج ساديسي والله حركة إساتو بداجر حركة ويتنجل الفتحة في ضمة في كسرة إساخنا ولد دي جماجر متان الدبي ملي الدبي قرآني ورب لا ولج أجباجر حدرا وان بران وهنج بران وكيسة تجدك أمني السلطان أفر رادريسني هاك أرانم
nama isin qaraayisu nama isin barsiisu inifatina wayta inni irratti isin qabu wayta inni irratti isin deebisu wayta irratti isin lalu nama akkasii arkattanii hadara hidibina nama qur'aana irratti isin qabne nama qur'aana irratti isin deebisne numaa ubiran taa'in khalas yoo qur'aana irratti isin qabne yoo qur'aana irratti isin lolle ofirratti numa qaraata hanga san jechuudha bakka tana balleessitee jirta qubeen kun jechuudha qubee isti'ilaati qubee furdifamu inni kun qubee xallifamu maddiin kun maddii kanaati sifaatarra inni kun jechuudha beeniyyaa isti'ilaa inni kun akkana qaba jaariyyaa akkana qaba yoo sitti hin himne normaali akkanattu jechuudha numa qaraata ofirratti numa qaraata maal goota jala maal goota bakka quraana irratti nu qabi ustaada keenya lafaa jirta quraana irratti nu qabi irra nu deebisi ahkaamaan quraana nu qaraayise nu jajjabeessi quraana jabaachuu barbaanna jedhiiti itti himadhu jajjabeeffadhu isuma barataatu san jajjabeeffadhu ammoo dide taanaan wanti irraa umrii kan kee biratti gubdu hin jiru wanni quraana caccabsatu hin jiru markaba tokko deemiti ilaali quraana zoomii seen ilaali akkatti qaraamaa jiru miidiyaa kana hordofaa jirta dubartaan akka keetii akkasitti quraana jechuudha maddii isaa eeddee sifaata isaa eeddee makhraja isaa eeddee akkasitti qaraa jirtu dubartaan akka keetii ilaali miidiyaa kanarraa ati akkamitti qaraa jirta asuma bar dipi jecha jirta bar wallahi mee ofitti demiira deebisi anseerran suu miti demiira ofitti deebisi mee ofitti akkama qaraa jirta mee akkamitti qaraa jirta mee sagalee of waraabiti akkatti obboleettiin kan keessi biraa qaraa jirtu ilaali akkatti ofii qaraa jirtu ilaali mee dammaqi umrii kan kee bilaashit dhumin carraa bareedduu arkatte wallahi carraa bareedduu arkatte carraa bareedduu tana itti fayyadami carraa akkasin arkatte kana arkattan tana namni tokko arkanne tuun arsiirra jimmarra arsii dhaqee harargee dhaqee sinqii waa meeqa godhetti laffee deemee jechuudha waggaa meeqa cinqamee barataa jira ati garuu waa dalagachuu baate rabbiin carraa si tolche carraa kana ofirra teessee umrii kan kee gubina dara nama jajjabaa fakkeenyaaf ustaas Khalid kana fudhadha wallahi nama jechuudha qaamaan illee beeku nama jechuudha ilmi illee barnoota illee qabu namni kun garuu nama muraasan ta'a jira namni silaa jechuudha ustaas Qaadir fudhadha nama muraasan markaza sana keessa jira nama silaa barnoota qabu namni biran taa'u waan kana maaliifi quraana irratti qaba sillola ati bakkuma jechuudha maasha Allah quraana kan kee bareedaadha bakkuma irratti deddeebiseetuma irra jirtaa jabaa bakka akkasii isin beenna maal si fayyada yoo quraana irratti sin qabne yoo hadiis irratti sin qabne yoo jechuudha qaalaa jechuudha ka jedhu ta'e jedhee jechuudha qaalaa fiilii maaliidha jechuudha mudaariyaa yoo si fassare mudaariyaa maaliidha yoo si fassare jaarraa majruura ma'anaa sifaa mawsuufaatti yoo jechuudha ka si fassaru ta'e bu'aa maalii qaba hin qabu bu'aa dhiisaa dammaqaa qilleensi jijjiiramee jira teknooloojiin jijjiiramee jira dammaqaa nama waa sirriitti waa nama hubachiisee nama barsiisurraa waa baradha qilleensa kanarratti namni balli gu'anni walau kaana aayaa jennaanuma ol bahe usuluma osoo diriisin riyaada osoo diriisin riyaada dhiisii qur'aanuma qaayiduma sila diriisii bara ta'u bara qaayiduma tana sila diriisii haa ta'u umrii namaatti taphataa jira isin lakkoofsi tokko isin rakkaa'ame lakkoofsi lama isin rakkaa'ame shurxa godhamtanii haala si haadhaa baluu teenyaa jedhamtanii ganaa bakka sanarraan bahamu hanquma santu bakka hin hafne nama meeqa jechuudha wallahi amma of yaadachaa jirra amma dammaqaa jirra eessa turre bar fuula laman qaraan ture wallahi kaf walakkaa fuulatti dedeebisni qaraa isa rubeeqaa meeqa jira jechuudha nama jechuudha muuxannoo qabu jila siinaa dhaggeeffadhaati zoominis alhamdulillah mana barnoota sirriitti imoota narraa isa jechuudha wallahi namni nuti jechuudha qaamaan beennu barnoota isaa kiiloo barnoota isaa beennu nama hedduu jira jechuudha sirriitti dammaqaa umrii keessan bilaashiin fixina adara billahi alaikum hadara dammaqaa gara barnoota quraana jabeeffadhaa amsiti yatana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dubbin ereso kana booda namni na booda dhufu inshallah gajjabeessa kana sadubbatu waan inshallah barbaachisa dubbatu ana sumatti dhaaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz Qaadir ustaz Qaadir kan saganta أبيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.